Yaadiyyaa kana hedduudha bakka hedduudhaan faraqaasanii mana qayyarate boo si galtee. Maaliif adiyyaan namaa kennuu fi jaalala namaa dhiyeessuun adda bar. Sanboota dhaggeeffatu gaa dura akkan ta'e namoota kanatti dhaddaqeetiin galatoomaa fayyee galatoomaa na dinqisiifatu keessa maarree jeeni jajjabeessee ni jee boodarra macarrashaan isaanii gaafii jaalalaati. Kanan ka'ee sheeka tokko gaafadhe aboo dhalaan tuwwaa malee akkatiin deemtu dhalaan sheexaana weessitti gootii eessii lakkoofsa keessatti bakka teessi qayyaradhu baqadhuu jammana sanii. Dhalaan dhugumaa waa namatti gooti moo wanni sun ni jirti wanni maali waan kana danaa baatu. Angaafi gaafatu jira dubbii fuutee kijibatti hin Ati bakka dubartoota kana jaalalaan qabsiifte hogga viidiyoo waraabde hidhii tatanteedhama seeratti godhu qabda. Dhageessa? No, amma ustaas gabaabsee inni wanni inni jedhu barbaade wahisi godhannaan ja'anii dhalaa waa namatti godhuu ni dandeessi hiipootooti yaan or ani si biran jiru dhalaan tu waa natti godhuu dandeessidha. Godhamaa. Akkas bilaa galatoo. Yaa waa itti godhamaa mucaa kana yoo dhalaa waa ittiin godheetti siriifaa. Fayyaa nagaa jaala ati fayyaa nagaa waasi namatti gadhoon maali? So godhuu ni dandeessu jechuudha. Ati namni wallahi bakka tan ati waan kana waynatti godhu waradaabs waynatti gooti jettee waan kana amantee taanan ati rabbitti sharraqstee jira rabbitti sharraqstee jirta abadan tana jalaa dhayi abbaan fedha hawaana godhuu danda'u rabbii tokkicha qofa jedhi hirkannoo ta'e rabbitti godha baki ammoo godhu waan kanatti itti amantee taanan rabbitti sharraqstee jirta waan kana keessaa bayi. Wallahi wabbaan anin amanne Mama biyaan dhaggeeffadhu amma ibsaan osoo jaarsa qabanii yoo dhiira biraa jaalatan akkamii mamma biyaan shari'aan ni fayyaddi ni hayyamti. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Gaafii jajjabduu kanaa kanatti bultii hunoo jiigee hunoo nama hunda fasaaduu. Yaaboo dubartiin tu yaaboo dhiirti teenya yoo fuudhu ofirraa dhiiftan malee bar. Dabana yeroo dubartiin teessu. Oh dhiifnee bar duraan dhiifnee tattaa'u jirra bar sodaannee bar hoba gallaa. Kaniin jiru gaafii jajjabduu hundi ustaazaan hin dararni haa tanaanuu isiniif hin deebisa. Illaa alaikum. No, gaafii si gaafii warda no gaafii. Mama bayu mana si deebisu warda mama bayan. Dhiis inni Okay mama naa deebisee mama bayan naa deebisee gaafii taname. Maal jedhee si deebisa? Akki jette laali osoo jaarsa qabu yoo dhiirota karraa jaalalti na qabde kamii akkasitti warda. Osoo jaarsa qabu. Sirraa jaalalti waan na qabdi akkamii akkana? Akkas yaa. Yawwaa wallahi jaarsaa wajjin numa jirti miti numa bultii miti. Numa bultii ittiin gammaddu garuu kabraa yaaddi. Hello. Numa bulti jaarsaa wajjin jette hin gammaddu malee gammachiisu. Rakkoo qaba bagaa. Assalaamu alaikum. Jaarsi rakkoo takka hin qabu san jaalatte malee. Wanti dubartiin alatti gayyaa ooltuuf. Kun kaasii banama. Wanti dubartiin alatti gayyaa ooltuuf jaarsa isaaniitu gammachiisuu dhabe. Wallahi ji. Gammachiisuu jechuun. Wallahi. Hai. Mee dubartii haadha mana teetii. La. Mee fedhii ishiidhaa guutiif akka ishiin barbaaddutti wallahi guyya tokko gabbaatee ijaan qalbiidhaan dhiira biraa hin nawwitu. Mee yoo hagam xiqqaate jabaadhuutiti sa'aatuma tokko qofa quubsi. Abbaa kiyya qaali ilaa yoo marqee qiyamaatitti siin dagattu. Boo annam meeqan saasa. Gaafa duraa laalessa wallahi ati annam meeqan beekan. Kuno amma ibsaan kun saasa dinama quubseetiin nama na dagatee jira jaara saasa difaa saasa akka itti.
ساعة كجاسي وإيسار والله مو بانتين بانتي هذه ساعة مثلا هذه سانقو فجيت الرتريف هذه برتين ساعة أنا anda gefa dawan tak kata Woi. betulnya kamu terahap nungguin ay mal kubsu banten. Bika برتين hirriba بر فري قفا مجي دمازي Mm. إذن فري ببكم شاوا قفا ديم تاني مجي Hei, Maaltu yeroo inni biraa? me ada nu apa sofa bar wan tak kata beta ilmi da buntu wa idun gola jirti ya. أنا إذن ما نجران برتين فري قفا مجي فدي Maal waan biraa san nuu hime. واحد دي سرافات فدي Maal كيسان Pak? تكون بابي كات بس أنت إذن ما كان Aw ma ba na kana cicce nu tiran bisin ka billahi alayka nu tiyo nu qara sitte ka jalu nu qara si akka khaleti kitaba bani ay Kumu masajii godhuu aha aya كتابة خميم بنابو خليها جنجنا سورة آل عمران بنتي زينا للناس يحبوا شهوات يتيمي أنا ما خالين دوران تلفون لما جلا خاسو كان فدو خليه في نما دوليه إيجا تكز يتبوده Okay, ibsa. كسانغا غانا وي بامباني ناغا الله 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 Gunni kana jedhu binjamtuudha mee. Faayisarraa hafte hoggaa ammaa si gartee bika gammachiisu sanirra geessan hoggaa teessan ajaa teessan fixattan duudatti galtanii rafinaadhaa jaan. Abbaan kasoon gurra ajandaan kun hin taaneef Maama bayaanas deebi'an illee anillee gaafiidhaan qaba. abbaan kottu. Beeki maama bayaan kosoon goo jennaan dubbiin jajjabduun sanii achi nafne beeku gurmeessa. نيم بيخافي سبراني مالي في Dubbii majalaa. لال لال دبين تك تك كتابة تبان مريت دنا من بعد تك تك مو ما تمخي صادي بستسيره Yaa. أما نجرا نجرا Ni jira amma ni jira maama bayaan. Maama bayaan. Ma abbaan ni jira. Ayi. Didi jala maal jechuudha. Hin dhageessu. هالو Hin dhageessu maama bayaan nan gartu ijaan. Ha haloo naan jeetaan bilbilatti haloo yoo jira sanni. Otoon kaasinee loojee bare. Ma abbaan akkuma feetu godha. Okay, rutina. Hayyee warda. Muturaa kaafadhume warda. Oo maayitan Nagee qabdaa fayyaadhaati. nagayaami fayyaadha. Eessa baddee hoo? Numan jira wallaahi. Ani baddee warda. Kana garee egaa gaafa sanii Atis ni baddee barachumaan biizii taate. akkam jechuu si barbaadeen si dhabee baran. Maana barbaaddee dhabde gaafuma sin jaaladhattee na kijibdee qaaxiraa na bulchite. Anaan si kijimoosiin tuna kijibana kijibdee kuttee mi'aati. Siin na kijibe malee. Miibiin kuttee wallaahi. No warda alaal akkuma amma gurmeessaadhaan. Okay nin deebisaati. Akkuma amma gurmeessaadhaan akkana jettee gurmeessaatti kijibdutti ani sunatti kijibdeen. Gurmeessaan naa ta'e bara dhugaa rabbi. Sitee anis gaafa sanba surrumattiin sitee. Anis bar gaafa san sirrumattiin siteemi. Mirqaaneetiin si dhufee bara guyyaa sanatti. Si mirqaante karaa wali dhufne. Naa mirqaantee karaa wal agarre. MB eessa kutte aboo MB gurmeessaatti sirgoo dhigaa. Maggalma jiraansa. Hojii ishee godha. Eenyu aarse koo himuu jiru. Maal jechuudha. Hojii ishee godha. MB. Wallaahi anaa gaafii takka gaafachuu kee kutte bare yaa'u. Ibsaan nuqute.
Ya absaan hoota. Sharing godha. MB share godhe walitti qabdanii mordaa. MB kami. Maama bayaan kaa. Oh, na wali qabnaa fi deebisu. Ya asuma jala jira barsano. Ani leen sheeritti godhe. Ibsalleen asuma jala jira bar. No, so wanta suni waan agarsiisu malee hin jiru. Amal agarsiisu maybe. Ibsaa bilbila irra dawwalamee kutee bara. Ibsa. Oh. Dhalaan natti heddummaa ta'e isinumaatu. Waan dhugaatiin gaafadhe waan shayii gaafadhe mana qayyara dhuganii nama qayyarsiisu tokko uumama baane moo qallalese. Ati qooy waan si gaafadhurraa. Maal na gaafadhe? Sirba shukrii sammalee sirban dalaginii jee namni waraqaa barreessee sitti kannee moo? Shukurii Jamaal moo? Sirbichaan natti tolee bara. Sirbi namatti tolu takka ni dalaga lama ni dalaga sadii ni dalaga kudhan dalaguun maal? Bakka inni jijjiira gaamma. Bar sirbuma bar deemaa laalaa wallaa xiqqoo kana jala seenaa jira kan. Nagarre sirba amma beesanii. Akka baatu akkumaa barbu. Wanni ishii yoo jala gasseenta wallaahi lazim sirbuma kanaan jirtu. Sirba shukuriiti immoo. Sirbi shukurii hedduu jira sirba biraatiin hin daleeddu. Oo tokkichuma sarara deebitee daleedee. Oo shukuriin sirba isaa sunnatti tolee bara. Warda tumaachii gootare. Ibsaa shukuriin sun jaartii ni qabaa? Hin qabu jaartiin isaa sumaama. Akkam jechuu? Hin qabu lakka. Namni riikaardii sirba saniin viidiyoo hedduu irratti waraabee cabsasii. Sirbaan naatee malee akkam jechuu? Baalaanaan cabsite moo sirba hedduminaan daleegdee cabsite. Wallaahi bilaakii sayyaa keessa gassee bilaa viidiyoo torba irratti namni akkamitti sirba tokko irratti viidiyoo torba dalaga. Warda heddummeessitee jirta gaa bakka. Bira dabarsitee bara. Irraa kaasuu qabda warda. Bakka jalaa hin tufatu. Intaluma wannaa san taate ta Somaalee ta mallaa qabsan sirba isii tokko ol darban sirba san dalee tokko michoo gabbattu mallaa buchulaa takka Somaalee takka. Bantee qofalsa. Wallee Nu laalchiftanii amma uffata adii san gartee mootan. Sirbi uffata adiitis sirbi kaanis sirbi ammaatis sirbi marti tokkuma deemi ilaali sirba dhaggeeffadhu. Ka uffata adii santu naa ta'e. Jalaa hin kaasuu deema ammaan tana bakka. Hin kaasin mamma baay'aa mamee kubbaa gaafadhu. itti sheer godhaa kaamee anu bargaafee osoo hin qabu na jalaa hote. Ibsaatti sheer godhe mee nu dhufaa. Eessatti argee shakatti godhatu. Gaafatti jedhaan deemisi. Gurmee isaatti sheer godhe mee. Kalee Waan wal taa'ee viidiyoo jedhu jeesitti hin argine. Boruun hojjedha ishii edda qaxaraa buleetiniin qamaa buleetiniin. Yoom liivii seentiree qamaata liivii seentiree. Edda tokko sagalee bareedu takkaan na dadhamaasaa bulee boo. soqoy wardaati dhiiruma sagaleen bareeddu feeta bakka hundi sun bareeddi. Hai. Biroo kiyya namni viidiyoo gabbaasan kan dhiiraa sun eenyudha sun katiraa kan Eh? viidiyoo gabbaasan diyaaspooraan sun. Kammeen Wallahi nama guddaa akkas godhan uummata baalagee warra TikTok. nama akkamii yaaboo. Wallahi nama baalagee nani fakkisiin biyyoo sanuu kaasanii. Wallahi ani beeytaree namaati beeytu ibsa. Hin beeku wallaan eenyudha qoy. No wallahi asitti manni beeyta maqaan ammaa gaaseeraan ala ammoo ni beeytaan. Viidiyoo qaama kanaa gabbaasan. Okay, sisin barreessaan keessaan yaa. Wallahi yaa namaati beeytu mara. Beeyta. Giftara guddaa bara asirratti giftara guddaa. Nama nan beeku moo leevilii meeqa? Mana keetittu hedduu nama push godhu ture gaafa ijoollee shoggoyee taphatu san. Liivila meeqa qaba ture? Leevilli isaa 30 wayi. Yaa akkasuma 30 wayi leevilli isaa. Anu mana keetitti irra guddaa harkaa oola. Isa san. An akkanatti hin beekne. Oh ni beeytaan yoo ni fisitti himan. La level 35 qabaa jaan kuno. Namni beeytan inboxi ibsaatti barreessaatti hima. Ammoo isa jaanii ammoo Allahu alam gaa isa fuula isaan beekanii ammoo isa jaan. Ani naa barreessime.
Isaafi miti yoo suutii tana jirtu akka fidan barta onna wajjala deemtu akka nama lama dhalaa fedheera isaanii walirraa waraabeen saamee been beekamu. Ibsaati shakala dhoo deemsi. Mana kanaatiin. Wallahi nama guddaa namni hiriyaa abbaa fi akkas godhuun gaariidhaa miti garuu ni beektaa ibsaa. Amma asoo jijjiiraa bakka dhaggeeffadhu gaa ibsaa. Nama waan san dalage yoo akkas ta'e nama mana keessa supporte jedhan kaadhe san ingiliis wallahi lazi. Yaa nama mana keetitti giftara jabaate nama hedduu nama supporti godhu. Mana keetitti. Aboo emi birra share godhaa warri qabda maama bayaan irratti. Anna jala akute sin maqaa isaatti barreessu naaf jujjee. Gurmee isaatti share hin gooneeti. T-shirt goone gaadhu. Gurmeessaan godhee didee malee dhufu. Oh. Okay. Akkamii jirta saati? Nama akkamitti jiru fakkaata. Nume welcome brother Hasan. Eeggadda sagalee si ergee maaliif deebiin deebisiin? Arsaree nama bisa kada jalaa kaasuu bisa kada irra cufame. Waan adda wale haa. Waan yoo da wale waan numa wajji fita dhuga. Dhugaa sun kiyyaame. Hai. Ati obboleessa kiyyaame obboleetti isaa feete irra dawwaltee isaa feete irra cufta min ችግር አለ? Obboleettuma obboleessa kaayintee gise feete kaafattee deemtu hin barbaadu. Kaafatteeti. Hai. Gisee feete kaafattee. Maal taasifte ibsaa? Obboleetti yoo obboleessa bira nagaan gatteessa hojii naa sonne. Maala obboleetti jeewani yaa. Hai. Haasee osoma haasoo inni dawwalanii mire saabsittiin tiyya dawwalte. TikTok maal fidesi? Sagalee kan godhan bayyoo meeqaa? Laarsi fedi. Akkamiin jiram? Yaadu baddo. Hin dhageessani sagaleeti? Nagama qabda haa sagaleen ta'e. Oh TikTok. Bitan qayyaruuf yoo waarda. Garuu akka wanni gastii kee dura godhuu eegale gartee yoonni fi gastii nama kana afuritti qabaa gamana baasaa akkana jidduu ta'es. Akkas godhuu eegale? Yaa kun olaala akkana godha laala amma akkana sin godhaa eege. Meesa kuna akkana godhuu eegale kuna. Walitti duruu deema amma Yaa gamanatti nama kaayee si baseetti nama walitti duruu deema. amma tarsii maalam jibu dhagaa walitti duruu dandeenya waarda. Ibsaa. Amma waa tiimii ajaa'ibaa keessatti seente gurmeessa nama jiraame waa maashaallah. Gurmeessa sana bira ammaan fidin. Reefu asiin dhalaa tarriseetiin asiin dhiira tarriseen. Aboo gurmeessa sana bira fidi. Oggaa asiin galchuu dandeessu akkamiin galchitu? Akkuma galchitaa irra galchitee galchite. If bira fidu moo? Mee switch ni godha. No switch ni godha. Waliin jijjiiru nama sanachi fidde kana switch ni godha. I don't know. Ammoo if maaf wal jijjiiru osoo taa'u nama. Oggaa namatti ol galchitee jijjiiraa. Yaa oggaa namatti ol galchee mana jijjiiraa. Nama ideena fakkaate. Afur. Saddeet si hojii sagal. Wallaa akka hedduu fidelaa wanni kun ni beektaa. Mee kunoo maali? Akkatti yoo. Oh sun akka kun akka muduraan ni ta'e. Noo kun hundi nama guddisee jira malee. Kanaan naa ta'an. Kanuma adda guuru kana. Kun nama walitti diruu jamti yeroo amma jechi diruu haftee walitti dirta. Tarsiimoon haa ta'u Eenyu hojii wallol reemma. budini achitti kawwee walidhaa. Naaf ibsaa wallol bakka. Ati gurmeessaa kana asitee mi wardaa? Gurmeessaa kanan jaaladhe yaa'oon. Gurmeessaa akkamii if qabdaa mee ni gaafanna dhaabadhu. Gurmeessaa. Dur dhiiraan namatti himata amma dhalaan namatti himatu eegalee bar jaalala. Yaadu. Ogana reefu amma baanitti himu dhugaan seeneeru amma baanitti jibbaan. Akka dhalaan baanitti. Wallaahi wabillahi dhalaan jaalala namatti himatu ammallee dhiirumaan namatti himataa ibsaa. Wallahi ni himatti. Maani maani. Warda wallahi wakillahi. Wallahi wabillahi ni himatti. Dhalaan jaalala ni himatte eenyu sin hin jee. Namni sun gaa dhufee sin jaaladha jeeni. No. Wajjin haasoo akkanatti dhuftee sirraa hin qabamee naaf taatee siin jaaladhee siin jetti. Takkaa namaan hin jenne akkama wallaahi wabillahi. Ati sun wardaadha. Waggaa kudhan dura gaafatanii waggaa kudhan dura.
Maal Susan, qaba this- laafi yoo himatte. Susan biraan deessu. Egaa yaa ni himatti dhalaa maaliif hin himanneen? Roguun nama takka irraa jaalatti sin qabdee madda dhalaa nufitti nufina dhalaa ni mattu jettanii hin qaanfatina. Maan qabu? Maal qaba rakkoo ni qabaa jechuun ችግር አለው Rakkoo tokko qaba obbolii na gaafadhu ammaa. waan qabu haa himattu maa qabatti Rakkoon qabatte ibsaa. Wallahi rakkoon qabu wallahi amma tokko dhan duran kun jedha. shari'aa keessatti Okay, garuu ibsaa gaafii takka si gaafadhu. Gaafii ishee tana gaafadhu kutubaa dhufna gaafatu. Okay, dhalaa takka sa'aati dhayxee siin jaaladha jettee itti himattee fi ta isiin dhuftee siin jaaladhate sitti himtee vaaliyuun dhalaalee tanaa si biratti wal qixaa. Wal qixaa miti. Dhugaa jirtu san hime maas wal qixaa. Ta'an nan jaaladha jee gaafadhee dhaqee gaafii jaalalaa suni. Suni akka fadhatti illee taatu nani jilbiinfachiifti harka na kannisiisu. Garuu tana gaafadhe na kannisiisuu hin dandeessu. Kana baaluu Sana akkasi vaaliyuu ammoo himachuun maan qabu ammoo vaaliyuun nama dhaqee himatee fi nama dhiirti dhayxeetti himattee waladdaan. Dhiirti yeroo hunda waan itti laffaateef jaalattiin. haa ta'u garuu haajamaadha sii galee. Ati yoo jaalalti si maraachite ati rakkoote taate gaafattee haajaa saambuun dirqama sirra jiru. Haajaa teessaniif jilbiinfachuun immoo dirqama sirra jiru. Rakkoon akka nama hin goone hin qabdu waan ta'eef. Kanaafuu kadurri gaafii jaalalaa jaalalisan dhibamee sammuu ofii dhibee maraachurra rakkoo saniif akka kanneen nama sana argatuun qoroomina malee wallaalummaa miti ammas namoonni tokko tokko akka waan hamtutti yoo dhalaan dhiira gaafatu. Thank you Susan. Okay. Sani kanaafuu ani amma ila ammatti yoo hagam xiqqaate gaafii jaalalaa